Yoo kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jenna. Gammadaa Show torbaniin keessummoota ajaa'ibsiisoo qabatee gara keessanitti kan fidaa ture. Guyyaa har'aas immoo keessummaa baay'ee jaallatamaa fi keessummaa jabaa tokko qabatee isiniif dhiyaatee jira. Eenyu laata? Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan kiyya guyyaa har'aa ammoo yeroo gabaabaa keessatti albama bareedaa tokkoo fi akkasumas singiloota 5 ol ta'an uummata isaa biraan gahuudhaan wallisaa hedduu jaalatamee fi qalbii uummataa keessa seene wallisaa jabaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Maarreessa dursa garuu sponsoroonni keenya guyyaa har'aa sagantaa keenya Gammadaa Show sponsor gochuudhaan waliin jiran Itiyoo Telekoomii fi akkasumas immoo Ilillii Grand Real Estate galatooma ulfaadhaa jechuun hin barbaadu. Maarree guyyaa har'aa immoo keessummaa baay'ee jabaa fi cimaa ta'e industirii muuziqaa Oromoo keessatti immoo ashaaraa mataasaa qabatee dhufe akkasumas namoonni hedduun immoo walleessaatiif boo'aniiru. Simmararuure 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 sagalee kootu xiqqoo lallaaffateera bakka kanatti. Simbaasu 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 na komattaare yeroo ammaa kana immoo albamii hedduu bareedaa fi mi'aawaa ta'e hibboo jedhee gama keessaniin kan ga'e wallisaa Leencoo Guddina istuudiyoo Risaa Miidiyaatti argamee jira. Haamilee ho'aadhaan naasimadha. Baga nagaan dhufte Leencoo. Baga nagaan welcome. Baga nagaan jirta nagaa hibboo jennee eegalleerra sagantaa keenyas. Hibboon albamii baay'ee bareedaadha, albamii baay'ee jaallatamaadha. Galatoon. Baga gammadde. Baga waliinuu gammadde. Akkamitti jirta erga hibbooti? Erga hibbooti omaan jennu amma. Gaggaarii jirta. Galata Rabbii. Egaa akkuma isin argaa jirtanii Leencoon moodelii isin fakkaata miti? Moodelummaa kana yaalte beektaa? Yaaleen beeku. Amma moodelummaas waan yaaluu qabdu wayii natti fakkaata. Hedduu bareeddee dhuftee? Ulfaadhu. Welcome to Gammadaa Show. Galata. Hayyeega isa hafe immoo teenyee dubbanna. Irra deebi'uudhaan baga nagaa dhuftee. Tole. Noori. Kuma hor. Yeroo fi humna qusaddaa zaman gabiyaa bakka bitta ammayyaa Itoophiyaa. Ilillii Grand Real Estate manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. Ilillii Grand Real Estate. Wallisaa Leencoo Guddina baga nagaan dhufte. Ganna baga nagaan. Hibboo. Hibib. Egaa har'a hibboodhaan eegalla. Hibboo tokkoon si gaafadha. Tole. Wallisaa umrii ijoollummaa daa'imummaan siingilii 5 fi albamii tokko hojjete. Hin beeku gamme. Hin beektu? Hin beeku. Biyya naa kenna. Qoosaan biyya ammaan jiru asitti tapha kanaaf jedhemma. Akkasumatti biyya siin kennu naan jechaa jira. Hayyeega biyya naan kennitu taanaan asuma irratti dhaabne akkamitti akkati naa kennitu gara duubaarra haasofna. Tole rakkoon hin jiru. Albama booddee walitti deebine albama kee barana eebbisiifteetta hibboo jireenyi albama duraa fi albama booda akka. Gaariidha. Anuma irratti jijjiiraman argina. Albama dura wal argine hin beeknu. Waan fofordachaa jirtu. Gaariidha galata. Jaalala uummataatu dabale moo yaada keetu ciise moo akkamii wantitti? Dhuguma haasa'uuf taanaan yaadni illee hin ciisu. Hin jalqabde malee wanta hojjettee wanti xumurtee yaada dhiistu hin jiru. Galata Rabbii jaalala uummataa dabale. Jaalala uummataa dabale. Siin immoo qalbiinis immoo yaadi ciisuun muuziqaa irraa ciisuu otoo hin taane jira mitiiree yaaddoo isa albama sanaa gadi baasu ilma jalqabaa argachuudha sii fi ilma kee jalqabaatti. Kanaaf ciniinsuu guddaa keessa darbitee halkanoota dhedheeroo hedduu bakka muuziqaan itti hojjetamu stuudiyoo keessatti dabarsaa turte
eebbisiisuudhaaf cinqamaa turte eegasii uummanni fudhatamoo fudhatu jettee yaadaa turte akkatti uummanni si fudhatee fi si jaallate akkamittiin argite maal jetta? Dhugaa kee jettee albama hojjettee uummata biraan ga'uu miti har'a sirba qeenxee tokko hojjettee uummata biraan ga'uun hagam akka ulfaatu hin beekta maaliifi numa waliin oolta waan ta'eef sirriitti beekta. Dhuguma haasa'uuf ulfaataa ture albama baasuun ni ulfaata. Muuziqaa gaafa hojjettu bakka garaagaraatti hojjetta albama gaafa ta'u bakka tokkotti hojjettu keessumaa bakka tokkotti muuziqaa tokkoyyuu miiksii maasteringii gara biraa deemtee hojjechuu dandeessa qindeessaa muuziqaa nama biraa ta'uu danda'a. Ulfaataa ture galata rabbii rabbuma gargaarsa rabbiin isa keessa darbine har'aas jirra albama keenyas uummata biraan geenyerra. Egaa albamni kee Hibbooni baay'ee uummata biratti albamoota bara kana bahan keessa albama baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf uummata keessatti fudhatamummaa guddaa argate. Leencoo guddinaa egaa daawwattoonni keenya hedduun keessan akkuma beektani aartii Oromoo keessatti leencoo wallistoota jechuudha. Gara leencoo sadii qabna. Leencoo Abshukur, leencoo Gammachuu, leencoo guddinaati. Leencoo guddinaan isa quxisuudha. Egaa leenconni immoo maqaan koo kuni albamii koo kana irratti akka leenca ta'ee jabaadhee ol ba'uu fi dhiibbaan irratti godheera jettee yaadda? Dhugaadha jechi kee gaarummaa qaba. Maqaa sanaaf osoo hin taane yeroo tokko tokko haalatitti waanuma muuziqaa jaalalati muuziqaaf qabdu jaalaluma muuziqaan qaburraan kan ka'e malee maqaan kun anarratti waan kana dhiibbaa natti hin fakkaatu. Yeroo tokko tokko maqaa ergamaa waaqaatu nama baasaa jedhu yeroo mammaakani. Kanaaf maqaan namaayyuu jireenya namaa haala jireenya namaa anamma fakkeenyaaf gammadaadha. Numan gammada yeroo baay'ee. Sirraa beeksisa. Kanaaf leencoonis leencummaasaa kan inni itti agarsiise hojiinsaa maqaan mana ga'u baadhee maqaa gurguddaa akkasii kana qabaachuun dhugaa dubbachuudhaaf nama gammachiisa. Maqaan kee dhiibbaa godhes godhuu baates albamni kee garuu addunyaa guutuu wal ga'ee uummata kee bira wal ga'ee jaalala uummata irraa dhandhamaa jirta. Leencoon utuu wallisaa hin ta'in dura daa'imummaa isaatti garuu akkuma namoonni kaan jedhanii ijoollummaadhaan si waamtee aartiin immoo erguma guddattee akka keenya dargaggoomteetti seente. Aartii dhuguma haasa'uuf ani irra ijoollummaadhumaanan itti seene isaan dura yoo aartistii hin taane atileetii hin taa'edha jedhaan tureyyuu. Otoo aartistii hin taane ta'e? Yoo aartistii hin taane waan lama karoora lama qabadheen deemaa ture. Yoo aartistii hin taane atileetii hin taa'edha yaadaa ture. Egaa karooran qabu keessaa tokkoon oollee galata rabbii kun aartistii ta'ee argame waan jennu. Fiigicha yaalaa turte? Yaalaan ture. Dhugaa? Fiigaan ture. Fiigicha nan fiigaa kubbaallee nan taphadhaa. Dorgommii aanaa keenyaaf deemaan ture. Galata rabbii gaarii ture. Achirraa xiqqoo amma garanatti. Gara aartistummaatti dhufte jechuudha. Gara muuziqaatti yeroo dhufnu isteejiin kee jalqabaa sadarkaa haayiskuuliitti yookiin manneen barnootaa gaditti eegalee wayiiti moo erga mana barumsaa fa'aa xumurtee gara waan biraatti ceeteeti kan gara walleetti seente? Akka carraa ta'e sirba hedduun jaaladha. Obboloonni kiyya yuunivarsiitiidhaa dhufanii sirboota warra akka Eebbisaa Addunyaa kana Abbitoo Kabbadee fa'aa Daawit Mukonnan fa'aa sirboota durii kana kaasettiin durii kun kan akkana dhadhaanee galcha waan kaasettiin sun nu goote. Isiidhaan fidaniiti hin dhufu. Sirboonni haaraan yeroo ba'an fidanii dhufu nan yaadadha waan ta'eef obboloonni kiyya waan jaalataniif sirba isarraa kaaseen nan dhaggeeffadhan ture. Isa boodarra immoo bara 2000 akka carraa ta'ee magaalaan naannoon itti dhaladhe Goorosolee bakka jedhamtudha. Goorosolee jechuun Shawaa Lixaa guddaa darbaniiti. Ana tokkee tulluu sana yaadatta? Of course sirriitti. Bara meeqarra deddeebiin? Tulluu sana ciitee. Yeroo Goorosolee geenyaani Amboo geesse jettee garaan namaa sin ciisa. Dhugaa akka carraa ta'ee bara 2000 sana kutaa 9 fi 10
magaalaa sanatti dhagaan bu'uuraa kaa'amee ture. Pirezidaantii duraa obbo Girmaa Waldagiyoorgis isaantu dhufee dhagaa bu'uuraa kaa'ee ture. Yeroo sana baazaariitu ture. Baazaariin kuni torbee tokkoof itti dhufe maaliif galii sassaabuudha waan ta'eef maallaqa walitti qabame mana barumsaa sanaatiif. Yeroo sana baandiin naannoo keenya jiru baandii Hora Amboo baandiin sun dhufee torbee tokkoof sirbaa turan. Ani Hacaaluu osoo inni sirba hin baasiin duran achitti isa beeke. Bara 2000. Bara 2000 jechuudha. Bara 2000 gacarraa ta'e achi dhufanii. Wallisuu dhufee Hacaaluu? Wallisuu dhufee akka hidhaarraa baheen achi dhufee ture magaalaa sana. Yeroo sanan beekan. Gaafa isaan achitti weellisan waanan argeef isaan dura akkuma nammasiin jedhee daa'imummaanis waan jiruuf kanan ta'a sanan ta'a waan jedhamu yaadadhu dhugumaa sa'uuf taanan isa booda waan kan gara kanatti kanan dhufuuf karoorfadhe malee. Yeroo sanatti bara 2000 sana achitti gaafa isaan sirban argee an duraanis akkana siin jedhe obboloonni kiyya kaasetta kana bitanii waan dhufaniif sirba dhaggeeffataa waanan guddadhee fi sun immoo anarratti dhiibbaa uumuu jalqabe. Akkasittiin gara aartiitti dhufe jechuun. Yeroo sana wallisaa Hacaaluu Hundeessaa waaqni lubbuusaa hamaaru wallisuudhaaf fi magaalaa sana dhufe isteejiin wallisuuf carraa argattee dhaabbattee ilaalteettamoo akkam ture nu yaadachiisitti koo. Waan ajaa'ibu sirumayyuu Hacaaluu kanan itti yaadadhu wallisuudhaaf dhufe baandii keessa turan waan ta'eef akkuma hidhaarraa baheen dhufe yeroo sana baandii sanatu dhufe baandii sana faana sirba inni sirbellee sirriitti yaadda sirba Geetaachoo Hayilamaariyaam muka hoomiyaa sololoo kan jedhu. Muka hoomiyaa sololoo jedhu sana. Isa sirbaa ture normaal guyyaa 5 guyyaa 6 deddeebi'aa turan. Guyyoota kana keessatti garuu sirbiin yaadadhuu fi sirbiin baay'ee yeroo inni sirbu jaaladhu sirba sana ture. Sana booda waan si ajaa'ibu xiqqaan ture almost kutaa 3 yookiin kutaa 4 baradha yeroo sanatti. Sirba sana waan inni sirbuuf waanan sirba sana irratti hedduu jaaladheef galgala magaalaa keenya keessa manni siree waan hin jirreef guyyaa achi sirbaa oolaniiti galgala galu gara Ambootti deebi'anii. Yeroo isaan mana barnootaatii ba'anii duuba isaaniin bahee deeman. Amma isaan konkolaataa qabatanitti duuba deemte. Duuba deemeen isaan. Daa'imummaa kurkuraa wayii duuba. Waan si ajaa'ibu duuba deemee ilaalaan ture. Garuu carraa sanaan sin jaalladhafaa maal faal jettee? In sodaatta waan ta'eef waan akkanaa jechuun hin dandeessu. Xiqqoo sodaanis waan jiruuf. Duuba deemuudhuma. Duuba deemuudhuma. Konkolaataa isaan qabatanii gaafa isaan deeman bira darbe mana galaa. Deeman egaa jettee abdii kutattee manatti. Ganama otoo isaan magaalaadhaan bahiniin siree waan jedhamu tokko jira kan gabaan irratti gurguramu. Siree sana fuuldura manni keenya naannoo sana mana keenyaa fiigee bahin siree sana irra taa'ee amma isaan dhufanii eega. Saatii isaanitti dhufan waan hin beekuuf. Konkolaataa irraannaa isaan bu'an meeshaa kun kiraara kana maal kana dugdatti baatanii deemu. Yeroo isaan achirraa bu'an isaan duuba deemen ammas immoo amma isaan haayiskuulii mana barnootaa seenanitti faana seenaa cireen hin jiru laaqanni hin jiru mucaa maal taate kun laaqana nyaadhu galiitii naan jedhu. Baazarii sana ganaman baa galgala isaan geggeessan gala. Naa waan si ajaa'ibu isaan duuba deddeemeen keessumaa Hacaaluu irratti xiyyeeffannoo godheen ilaalaa ture. Haalli itti deemaa ture. Haalli nachi waltajjii irratti sirbaa ture. Jira mitiiree daa'imummaadhaan waan nati of keessatti fudhattu waan nati of keessatti qabattu. Inni anaa fi kana jedhee sitti kaka'umsa siif ta'eera. Torbee tokkoon geggeesse. Torbee tokkoon konkolaataa irraa ganaman geggeessitaa galgalan geggeessitaa. Ajaa'iba. Egaa ati leencooni erga Hacaaluun boqotee booddee wallisaa gara industirii Oromoo aartii Oromoo kanatti makame keessaa isa guddaadhaati. Carraa otoonni lubbuudhaan jiru immoo wal argitee haasa'uu wal argitee dinqisiifachuu yeroonni weellisuu fuulaa fuulatti arguu deebistee waliin faa wallisuudhaaf karoora akkasii waan akkasii si mudatee beekaa? Dhuguma haasa'uuf taanaan hin arganne qaamaan isaa hin arganne. Qaamaan tasuma argitee hin beektu? Hin argine. Dhugaa rabbi? Akkuma siin jedhee yeroo sana bara 2000 sana malee? Isa arge malee qaamaan hin argine. Waan ajaa'ibu nama qaamaan daa'imummaan argite bara 2000 waanni kuni albamni isaa immoo 2001 ba'e sirriitti yaadadha waan ta'eef 2001
nama qaamaan argitee gaafa albamni kun ba'ummoo sirbisaa ba'ummoo walumaa galatti ganamaaf galgalli cireen kiyya laaqanni kiyya irbaanni kiyya sirbuma isaa ibsuu hin danda'ama. Akka carraa ta'ee ergan gara magaala kanaa dhufe immoo 2008 dhufe ergan as dhufe immoo qaamaan isan argine maaliifin isan argine yeroo tokko namni hojii tokko hojjechuuf gaafan akkas godhee waan gaarii hojjedhee maal jedheen bakka inni jiru deemee barbaade akkasa jaaladhu akkasa ajaa'ibsiifadhu itti ma'ichaan ture. Waan ta'e godheeni dhaqeetti agarsiisee jechaa turte. Waan kana gochaan ture. Egaa rabbi lubbuu isaa maaru. Du'a isaa akkamittiin dhageesseessa turte yeroo sana? Magaalum kanan ture yeroo sana akka carraa ta'e. Egaa hundi keenya akka beeknu halkan ture galgala ture. Ani xiqqoo hojii dhuunfaa kanattiin biizii ta'a waan ta'eef dadhabeen nan rafee namni bilbilaa turan maatiin akka carraa ta'e yeroo sana ganama gaafa hirribaa kan waan akkana uumame akkuma kaaniin fiignee deemne yeroo sana Phaawulos kana dhufne egaa rakkoon akkuma uumamaa ture olii gadee fiigaa turre magaala kana keessa nu wariyaa turanii akkuma nama tokko namni kamiyyuu Hacaaluun du'e jechuun namni kamiyyuu namni hirrifanne hin jiru jedhee yaada namni kamuu karaa bu'aa deema. Ani umurii kiyya keessatti haga har'aatti iyyuu namni keessa kiyyaa bu'eef Hacaaluudha dhugumaa sa'uuf ta'an gara fuulduraattis jira jedhee yaadu. Ergasii eeganni boqotee ati immoo sidaa isatti waa agarsiifachuudhaaf yaadaa turte wanni sun hin taane eega sana gara industirii aartii Oromoo kanatti seente namoonni baay'eenis yeroo dubbatan nan dhagaa sagaleen kee baay'ee wal fakkaachuurraan kan ka'e kalarii baay'ee wal fakkaataa qaba kalarii namni jaallatu baay'ee qaba eeganni boqote eeganni lubbuudhaan darbe anis akkasaa ta'uu hin danda'a aartii Oromootiif gumaachuu hin danda'a jettee guutuutti waan murteessite sitti fakkaata gara walleetti seenu. Dhuguma haasa'uuf taanaan yeroo tokko dhiibbaa sitti uumaa namni ati jaalattu gaafa akkasittiin yeroo kanatti umurii kanatti of biraa dhabdu hammam akkasitti dhaga'amu hundi keenya iyyuu hin beekna. Normaal akkasaan ta'a akkasattiin hojjedhaa waan inni hojjedhaa osoo hin taane wantoonni hojjechaa ture waan jiruuf nus immoo dhuguma akka amma jettee dhiibbaan irratti uumee ture sirboota isaa dhaggeeffachuun nama kamiyyuu ana qofa osoo hin taane dhaloonni amma gara aartiitti dhufan kun hunda isaanii irratti dhiibbaa uumeera Hacaaluun dhugaa haasa'uuf taanaan ana qofaa miti. Wallee Hacaaluu yeroo hundumaa keessa kootiin badu yeroo hundumaa tokkoffaa kootii jettee ati yaaddoo jira? Wallee waldhabnaare jedhus hedduun jaaladha. Waldhabnaare? Mee sagaleedhaan? Walirraa fagaanne kunoo dugdaa garaa taane natti dhiistee deemta tiisoo sina garaan bahane achi buuteen kee dhabame akka miila bakarwaare bareedditti Awwaash gamaa wal jaalacha waldhabnaare achi buuteen kee dhabame akka miila bakarwaare bareeddu warraaf ranqalloo wal jaalacha waldhabnaare. Wallamnaare 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 akkamitti wallamnaare. Sagaleen kun hammam baay'ee akka garaa nama raasu namni baay'een hin hubata jedhee yaada. Egaa Leencoon guddinni kee dhaloonni kee naannoo lixa Shawaa Goorosooletti gaafani odeeffannoo dhaga'ummoo ati mucaa barsiisaati. Barsiisaan immoo yeroo baay'ee daa'imni isaa akkuma barumsa qofa baratu akkuma qo'adhuu fi mana barumsaa fi qo'annaa mana barumsaa kanuma gidduu deddeebi'a. Akkamitti harkaa baatee gara wallisummaa kana geesse? Dhugaadha maal beektaa abbaan kiyya xiqqoo barsiisaadha akkasuma haala hamaa ta'e wayiin nu guddise nuun keessumatti naannootti dhalanne namni kamiyyuu hin beeka. Hunduma isaaniitti akkasitti nu guddise. Hankeenyas akkasuma.
namni hin beekamu. Dhuguma haasa'uuf maaliif namoonni miidiyaa kana ilaalaa jiran jiru naannoo keenyatti waan ta'eef isin yoo guddattan akka ijoollee guddinaatti guddadhaa jedhamne. Fakkeenyayyuu taanirra. Abbaan kiyya dhuguma akkan baradhee iddoo guddaa ga'uu barnootaan deemee bakka guddaa akka ga'uu barbaada. Garuu yeroo tokko maal gootaree wanti si mo'atu sitti dhufa. Amma waan si ajaa'ibu hin dhufa kutaa keenya seenee nu ilaala galgala ijoolleen kun qo'achaa jiru moo qo'achaa hin jiran kan jedhu ilaala hin dhufa gaafa qo'annu garuu ani kitaabota garaagaraa yookiin walaloo fa'aa maal kanan irratti xiyyeeffannoo godha keessumaa jalatti yeroo inni dhufu keemistirii bantee teessa yeroo inni deebu kitaaba walaloo bilbila immoo hin qabnu bilbila yeroo sana ookingii waan jedhamtu tokko jirti. Sagaleen sammuu baay'ee guddaadha beektaa. Kutaa biraa fiigee gaafa dhufu bilbilli kun inni dafnee maal goone dhoksina beektaa. Xiqqoo qo'annaa waan turree qo'achaa waan turreef xiqqoo refresh akka nu godhuuf sirba dhaggeeffadha. Okkee akkasii jabaadhu deebi'ee gala. Na abbaan kiyyaa dhuguma haasa'uuf taanaan barnoota irratti akkan tukuratii godhudha kan inni tini jechaa ture. Garuu wallees hin jaalata. Garuu naan jedha yoo weellisaa yoo innaanu tuqu amma waan wallee jaaladhuufi yeroo tokko ifaan ifasitti dubbachuu dhiisuu danda'u duwwaa yoo weellisan akka artisti Xilahuunii fi akka Alii Birraatti weellisuudha jedha. Yoo taate suma cimaa ta'e gaafa nu tuqu naan akka carraa ta'e egaa kun hundi hin taane barnoota isaan geesse. Barnoota akka carraa ta'ee bara 2007 fudhee kutaa 10 achi jaalaluma abbaan kiyya ijoolleen nama baratu jaalata waan ta'eef anis erga achi immoo dhuftee magaala kana dhuftee dhuguma barnoonni eessatti akka si fayyadu hin beekta siif gala waan ta'eef dhuguma kanaaf akkas ta'a haga jettutti kabaja abbaafis anis barnoota dandeettii kiyya gabbifachuufis jedhee guyyaa hojii dhuunfaa kiyyaan hojjedhaa galgala immoo Rift Valley irraa IT'dhaan digirii kiyya jalqabaa fudheera. Congratulations! Elaa kana kan barbaachisu. Muuziqaas asiin oofaa, barnoota idilees immoo asiin oofaa. Egaa obbo Guddinaan isin gammadu jedhee yaada gaafa kana dhagaanii. Barsiisaa Guddinaa ifa wadee Maaster Guddinaa hin gammadu jedhee yaada. Ijoollee meeqaffaadhaati maatii keetiif? Ani nu abbaan kiyya ijoollee 7 qaba. 7 keessaa ani jidduurra jira. Fuuldura kiyya 3 jira. Duuba kee 3 jira jidduun jiraan. Kanaaf kunuunsa gahaadhaan. Akkoo kiyya na guddise waan si ajaa'ibu. Akkoo kiyya biratti hin guddadhe. So xiqqoo qananii addaa wayitiin guddatte jechuudha. Ijoolleen akkoon guddifte xiqqoo rakkifti jedhu ati akkam? Ani rakkisaa hin turre. Jidduun deema waan ta'eef. Adabbii kan abbaas dhattee in fudhanna kallattii. Namtee deebitaa kan akkoo qananii akkoos immoo akkoon illee naman tuqu. Akkoon akka namni tuqamu hin barbaadu. Sirumaa gaafa balleessaa wayii hojjenne fiigee tanaan ani ishee bira dhufadha. Bakka kee ture jechuudha. Amma yeroo deebinee ilaallu hojii biraas nan hojjedha hojii dhuunfaa koo jettee gaafan qoqqoradhu immoo hojii dhuunfaa addaa hojjeta ture leencoon naan jedhanii innis waan baay'ee dinqiidha. Hojii dhuunfaa maal hojjeta leencoon? Makaanikii. Makaanikii konkolaataa. Konkolaataa caccabe kana sitti tolcha. Normaal ani makaanikii nan hojjedha irra caalaa makaanikii gaafa ta'u amma fakkeenyaaf baatilaameeraa waan jedhamu jira injiinii mootora kan jedhamu miilarra kan hojjetamu waan jiru elektirikii kan jedhamu jiru hedduu jira isa kana keessatti garaajii hin qabna. Garaajii kana keessatti gahee hundi isaaniiyyuu gahee mataa isaanii qabu. Maaliif nama tokko taatee baatilaameeraa hojjechuu hin dandeessu, elektirikishaal ta'uu hin dandeessu, mootora miila hojjechuu hin dandeessu. Keeyyaa miila maali teestinii fireencharaa maal waan jedhamu miilota kanarrattidhaan kanan tukuratu godhu isarran hojjedhaan. Waan baay'ee dinqii ani dhaga'e kan biraa leencoon wallee hojjechuudhaaf garaajii dhuunfaa namaatti qacaramee guyyaa dhama'ee achitti guyyaa guutuu hojjetee dafqee galgala immoo harka zayitii fi gurraacha kana
ofirraa dhiqee gara istuudiyoo dhaqee muuziqaa hojjetee jedhan dhugaadha. Dhugaadha. Sobaan qabu kun dhugaadha. Jaalala muuziqaatiif qabdu. Maaliif ani gaafumaan achi as dhufuyyuu muuziqaa hojjechuuf hin dhufe jalqaba aartistii ta'uuf weellisaa ta'uuf maaliif waan sun keessa kiyya waan tureef garuu ergan as ga'ee istiidiyoo garaagaraa deeme yoo maallaqa hin qabaanne eessatti iyyuu socho'uu hin dandeessu. Akkuma dura siin jedhe immoo abbaan kiyya yuunivarsiitii galee barnoota baradhee akkam bahu barbaada malee karaa kanaan gargaarsa takka waan haa kennin immoo yaadamu. Inni yaadamu quuftee baatee siin jedhe dinnee baane maaliif muuziqaan hojjedhadhee hin bahe waan ta'eef. Anaa dhufee ilaalee jennaan istiidiyoo dhufeennaan maaliif maallaqa wayii qabadheen dhufee waan ta'eef biyya. Indaallaan maallaqa kana hin baastaa kilippii ittiin hojjettaa garuu kilippii kana deebistee waan gurgurre maaliin deebitee hojjetta waan hin deebitee hojjettu hin qabdu. Lammaffaa immoo haaraa waan ta'eef namni si beekullee hin jiru hojjettee dhiistee dhagahamuu baate. Waanuma jaalala qabuufin muuziqaa hojjechuu dhufe malee maallaqni hin jiru. Kanaafuu isa kana istiidiyoo garaagaraa deemee waan baay'ee hubadhee waan baay'ee argee yoo maallaqa hin qabaanne hojii hojjechuu hin dandeessu leencoo. Kanaafiyyuu jaalala muuziqaa akkuma jirutti ta'ee hin jaalatta garuu jalqaba hojii mataa keetii qabadhu. Hojii dhuunfaa keetii qabadhuuti gara muuziqaatti deemi kan jedhuun of amansiise istiidiyoo garaagaraa deemee waan baay'ee argeen ture waan ta'eef. Leencoo dubbiin kun waan danda'amtu miti. Gara duubaatti deebi'iiti gadi jedhii hojjedhu dhama'ii dafqa kee fidiitii muuziqaa irratti investi godhi. Isa kana of murteesse muuziqaan jaaladhu sana tootaaliin dhiise. Tootaalii dhiiseen Magarsaa Mararaa nama jedhamu hiriyaa kiyyaallee ilmoo siila kiyyaallee hedduun jaaladha hedduun kabaja isa waliin jiraachaa ture. Reef dhiyoo kanadha amma inni maatii godhatee waliin gargar baane malee waliin jiraachaa turre. Akka carraa ta'ee inni garaajii hojjechaa ture waan ta'eef kottas hojjedhu naan jedhee isa faana hojii jalqabne anis hojii kana bare kan dhuunfaa kiyyaa immoo ergan bare gara kan dhuunfaa kiyyaan deeme ergan maallaqa qabachuu eegaleen gara muuziqaa dhufee siin jechuun barbaada. Kanaaf amma garaajii dhuunfaa kee qabda? Okay, konkolaataa warri kana booddee siin jalaa cabe achitti gaafa hojjechiifattan waan lama argattu. Leencoon harka tokko sinii wallisaa harka tokko immoo konkolaataa keessan sinii tolcha. Congratulations kun waan baay'ee nama jajjabeessu. Aartii kana keessatti wanti baratamuu qabullee kana natti fakkaata. Harka tokkoon aartii hojjechaa harka tokkoon immoo galii guyyaa guyyaa irraa ittiin argamu yoo hojjetan malee aartiin kun yookiin aartiin Oromoo keessumaa hamma barbaadamu maallaqa namaa fidee jireenya namaa jiraachisuu hin danda'u. Yoo isan taane immoo kufaatiin taane kufta. Dhumarratti harka uummataa irratti kufuu ta'a waan ta'eef inni kun fakkeenyummaa guddaadha. Artistoonni baay'eenis irraa baratu jedhee yaada. Fakkeenyummaan kee addaa tokko kan biraa immoo Leencoo yeroo kamiyyuu yeroo bilbila nama jalaa kaasaa homaa rakkoo hin qabu ganama bariillee yoo itti bilbilanii Leencoon egaa garaajii hojjetaa bakka konkolaataa tolchan halkan immoo muuziqaa hojjetaa garuu Leencoon naannoo muuziqaaf aartii kanattis immoo wantoonni bebbeekaman araada xixiqqoo baalas taatu waan tokko tokko cicciniinuun kun hin jirti. Leencoonni araada maalii qaba? Dhuguma dubbachuuf ani araada muuziqaa fi araada hojiidhaan ala araada biraan qabu galata rabbi. Buna sin dhugduu jedhan? Buna sin dhugu Shaayii sin dhugduu jedhan? Shaayii kanallee yeroo tokko tokko hin dhugda maaliif kaaffee garaagaraa gaaf deemtu aannan hin jaaladha. Aannan kanan dhuga yeroo baay'ee malee. Aannan araada hin qabu. Aannan araada hin qabu. Ittiin guddanne waan ta'eef itti dhalanne itti guddanne waan ta'eef araada hin qabu gaarummaallee qaba waan ta'eef araada nyaanni immoo araadaadhama hin jedhamu. In jedhamu inni sarvaayivaaliidha inni jiraachuudha waan ta'eef egaa Leencoon yeroo baay'ee kan ittiin gara jalqabaa beekamte muuziqaawwan kee baay'ee nama hedduu boosisan namni hedduun hirqinfatee ittiin bu'aa ture simbaasurraa eegalee simmararuu nakomattaaree singiliiwwan walitti aansanii ba'an turan simbaasuun akka inni nama baay'ee boosisu beekta turte gaafa hojjette.
hin beektu. Beekuus hin dandeessu maaliifi muuziqaa waan kee keessa kee jirudha hojjetta. Kanarraan kan hafe immoo walaloo sanaa naa miti kan hojjete. Asumaan Girmaa Tashoomaati. Girmaa Tashoomaa baay'ee barreessaa walaloo baay'ee jabaadha. Barreessaa cimaa nama namaaf kabaja qabu nama naamusa addaa sirumaa albama kiyya irratti immoo sirboota 8 ol isatu barreesse. Kanaaf akka carraa ta'ee walaloo kana isatu barreesse waan ta'eef awwaan natti kennameen hojjedha. Garuu dursaa walalichi akkamii ani hojii gaafan hojjedhu walaloon isaa waan ittiin tolle yeedaloon isaa waan ittiin tolle jalqabuma dursuma istiidiyoon galu. Garuu jaaladhee jennaan istiidiyoo nangalasi qobaatti sin hambisu. Amma waan si ajaa'ibu albama kiyya keessaa sirboota 14 istiidiyoon seene sirboota 14 bahe. Sirboonni filatamanii hafan hin jiru jechuudha. Innaa hin beektu nama boochisaa waan kun jettee hin hojjettu erguma bahe maal ta'e namni maal ta'e anu erga sirrifadhe. Anu ka'ee boo'uu laata hin jenne erga namni hammi kun boo'e anu ka'ee boo'uu laata waan kana. Anu sarpiraayiziin ta'e gamme quban qabu namni amma kana boo'uunsaa anaanu sarpiraayiziin na godhe. Jaalala waan ta'eef jettee yaadda? Maal ture simbaasuuni gurbaan jaallannaan diddeemu utuu jaallattee jiru gargar ba'ammoo maali? Simbaasuun yaadichi eessayyuu hin geessu waan akka jedhuuti. Yoo na jaallachuu dhiifteema? Na jaallachuu dhiiftee osoo hin taane jarri kun wal jaalatu garuu deemuu hin dandeessu. Ana gattee eessayyuu deemuu hin dandeessu. Doorsisaa jira? Doorsisas miti. Akeekkachiisas miti kadhaas miti wantichi. Garuu wal jaalanna ijaa wal jaalannuuf eessayyuu deemuu hin dandeessu waan akka jedhuuti. Hin deemteeree maaliif achi immoo simmara ruree immoo jedhe deebi'ee singilii lammaffaa irratti immoo garaa jabaattee yeroo tokko gorsiis jiraachuu danda'a waan hedduu jiraachuu danda'a waan ta'eef jaalala keessatti waan intalli garaa jabaattee jennaan immoo simmara ruu jenneeniin. Maal taanaan na komattaaree jechuu jalqabde? Simmara ruu jenneeni kadhannee hin diddee hin haftee maaliifi kilippiidhaan ibsuu yaalleerra walaloo sana keessatti ibsuu yaalleerra simararu erga kana hunda goonee dadhabne egaa nus carraa keenya arganneerra amma nan komatiin yoo deebitee dhufteettis immoo wanti kun akka fiilmii wayiiti episood 1 simbaasuudha akka akeekkachiisa wayiiti eega isheen digdee deemte immoo simmararuree jedheeni ammas dhagahuu diddeentalli achi immoo na komattaaree immoo jedhee akka jechuuti. Wantichi akkasii kutaa kutaadha. Simbaasuu hojjenne ittuma yaadneet hojjenne hojiiwwan kana. Tokkoffaa waan akkana muuziqaadhaan waan hojjetame natti hin fakkaatu hin se'uun. Waan kana yoo goone gaarummaa qaba. Maaliif simbaasuun fudhatama waan argatee fi intala kana hin deebisnu jennee simararuu daballe. Simararuu irrattis immoo teenyee yaadne maal gochuu qabna? Maal gochuu dandeenya? Maaltu itti fufuu danda'a? Simmararuu booda maal yoo goone dhufuu danda'a? Akkas taanaan simmararuu jennee kadhanne irraa waan ta'eef amma immoo haa dhuftu intalli kun. Ergananii kan gita kiyya taate kan anaaf taate ergan argadhe haa dhuftu na komattaa jennaani. Maaliif waan kun barnootas hin ta'a jennee waan yaadneef yeroo baay'ee jaalala irratti namni ergaa kadhatamee maal jedhee kadhaa sanarra darbee namni waan jireenya isaa biraa gaaf jalqabu fiigee dhufa waan ta'eef kun barnootas haa ta'u jennee ittuma yaadnee hojjenne. Fudhatamni uummatarraati argatte keessumaa simbaasuudhaan yeruma tokkotti wallee kee jalqabaatiin dhuftee sanuu yeroo sana egaa yuutuubiin mootessaa istuudiyoo baay'eedhuma yuutuubii guddaan turre yuutuubii haaraa wayii tokko irratti gadhiifte viyuu guddaa yeroo ammaa kan olmost miiliyoona 10 gahee jira simmararuun miiliyoona 14 akkas darbee jira. Sirrifachiifnee fudhatamni uummataa? Hin eegne maaliifi akka kana uummata keessa hin seenaa namni hin jaalataa jennee miti kan hojjenne hojii gaafa hojjettu keessumaa gaafa kan jalqabaa gaafa ta'u namni hin jaalata jetteen hojjettu 50 jaalatamuus danda'a dhiisuus danda'a jetteetu hojjetta. Garuu galata Rabbii nu milkaa'eera hedduu nu rifachiise isumarraan kaanetu kan simmararuuf deemnee hojjenne.
Mee simmararuu sagaleedhaan nu dhageessisi warreen sadan kana keessa. Isa jaalattaa? Baay'ee simmararure 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 baay'ee boonye keessumaa tiktokii kanarratti namni manuma boo'icha waan ta'u wayii fakkaata. Inni kunis yeroo tiktokii amma scroll yeroo simmararure tiktokii sammuna tokko mana boo'ichaa gootee waan turteef ammallee namni yaada sana wajjiniin akka walitti hidhatuuf jedhee. Sirba sanii booneeti miti beektaa booneeti miti ani boo'ee tan si dhabee tuqaa malee boossi ijjitoo sossobaan dadhabee sossobeen dadhabee gabaan baatuu jedhu gabaan baatuu shaggeen namaan naatuu jedhu namaan naatuun argee. Hee gabaan baatuu jedhu gabaan baatuu shaggeen namaan naatuu jedhu namaan naatuu argeera. Simmararure. Isati waan sirbiteeffan irra deemu. Sagaleen koo isaaf hin taane simbaasus immoo irraatuma nu yaadachiifte bare. Yoomittuu immoo jalala kuftee jibba feetee mucucaattee maqxe karaarraa dugda laatte ormanatti taate. Hangam beekuuttani simmiine atis beekta maaltu taanaan gamana teessee gama laalta naman beekne taata nadhiidha dur jaalalli keenya karamiinuu fidde hammeenya maafoona goote mana keenya osoo qalbiin ala si laaltu na jaaladhuun jaalalan taatu turus umrii buluun qabaattu jedha. Girmaan garuu nama akkamii akka ta'e walaloo kanarra. Nama rakkisuu. Nama rakkisuu. Egaa gara isa jalqabattiin gaaffiif deebii keenya jalqabne hibboo. Hibboon maqaa albamii keetii albamii baay'ee guddaa ta'e albamii baay'ee bareeda sirboota 14 of keessaa qabu bara kana uummataaf lakkistee jirta uummanni baay'ee jaallatee jira. Wanni baay'ee sana keessaa immoo na ajaa'ibee sirbi kiyyaa jedhamu sun caalaatti iyyuu bahee gara YouTube irratti oodiyoodhaan miiliyoona 1 seenuun baay'ee guddaadha. View baay'ee guddaadha. Akka albamii jalqabaatti keessumaa inni albamii keessa jaalala baay'ee guddaadha kan inni horate. View hanga kana kan argateef kiyyaan sirboota kaan keessaa akkamitti ilaalte? Kiyyaa wantichi haaraa natti fakkaata. Waan haaraa natti fakkaata. Yeroon siin jedhu yeedaloon isaa walaloo isaas waan haaraa natti fakkaata. Kanaaf natti fakkaata kan isaan keessaa xiqqoo fudhatama argate. Kiyyaatti immoo aansinee hibboodha. Maqaan albamichaas hibboodha. Hibboon egaa durii ijoollummaadhaa kaanee aadaa Oromoo keessatti baay'ee wanta beekamaa fi jaalatamaa karaa ittiin namni wal barsiisu karaa itti aadaa bakka waan adda addaa wal barsiisanii fi safuuf duudhaa saba keenyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf ture. Maqaa albamii ta'ee gaafa as bahu wanti baay'een irraa jaalladhe tokko waan uummata keessa jiruu fi waan uummanni beeku tokko wajjin yeroo hundumaa hibboo yeroo jedhan taphuma ijoollee yeroo taphachiisan iyyuu leencoo guddinaa wajjiniin hibboo leencoo guddina akka jedhanii wajjin kaan waan ta'eef jechuudha. Taayitilii kan akkamittiin filattanii hibboon konseptii muuziqaa akkamii immoo of keessaa qaba? Dhugaadha. Mata duree isaa akka inni itti filanne hibboo jechuun atiyyuu kaasteetta barsiisaadha. Bashannansiisaadha. Kan ittiin aadaa eenyummaa safuu duudhaa hibboo jechuun waa hunda jechuun dandeenya. Nus albama kana haga maqaa hibboo kana ga'ullee baatu haga dandeenyetti waan barsiisuu waan bashannansiisuu albamni keenya of keessaa qaba jennee waan yaanneef. Hibboo sana keessattis immoo tiraaka hibboo jedhu keessatti hibboo maal akka ta'e ibsuu yaalleerra. Egaa biyya naa kennii isa silatamma biyya na dhoowwattes muuziqaa kee hibboo irratti biyya naa kennii waan jedhus of keessaa qaba. Kanaaf aadaan kun akka muuziqaadhaan mul'atee ol ba'uuf yaaddaniiti jechuu dandeenya? Dhugaadha. Tokkoffaa hibboodhaan hojiin hojjetaman hin jiru.
Lammaffaa immoo walalowwan sana keessatti waan baay'ee ibsineerra hibboon akkuma jirutti ta'ee tapha garuu tapha sanaan duudhaa eenyummaa ofii wal barsiisuudha malee biyya naa kenni kan jettu suni maaliif dhuftee hin barbaachisu waan jedhu. Biyya walirraa fudhachuun hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Taphannee maddaan galuudha kan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Egaa muuziqaan kee albamiin kee guutuu isaa gaafa laallu walitti makaa aadaa fi ammayyaa waan of keessaa qabu wayii natti fakkaata. Sirboota aadaa baay'ee natti keessatti argee sirboota ammayyaa. Walqixa moo ammayyaa moo aadaatti caala jechuu dandeenya? Torba. Waluma qixxee? Waluma qixxee. Aadaa torba ammayyaa torba? Ammayyi torba aadaa torba. Aadaawwan ati kaaste keessaa tokko aadaa Jimmaati. Gennee. Mee waa'ee gennee xiqqoo nutti? Gennee jechuun walaloon hedduu jaalladhuudha dhugaa haasa'uuf taanaan. Walaloon suni walaloo kitaaba bahuu danda'u. Lalisaa Idriistuu barreessee asumaan galatoome jechuun hin barbaada. Gennee jechuun intala mootiiti. Akka inni naaf himetti akka dubbisnee beeknutti jechuudha. Gennee jechuun intala mootiiti. Gurbaan kuni intala mootii jaalatee garuu intala mootii jaalatee gaa argachuun intala mootii baay'ee ulfaataadha. Ulfaata. Bara durii faa sana yaada. Intala mootii jaallachuu miti akka jaallachaa jirtu iyyuu namni dhageenyaan baduu dandeessa. Ulfaata haalli inni itti walaloo sana ibses hedduu ajaa'iba. Laloo hin dandeessa jechuun hin barbaada asumaan. Lalisaa Idriis Adam carraa kanaanii muuziqaa industirii muuziqaa Oromoo keessatti ashaaraa olaanaa ol kaa'aa jira. Egaa albamii Andu'aalem irrattis baay'inaan hirmaatee jira. Ammas kan kee irratti immoo wallee biraa kan si barreessis jira lalisan achi keessatti? Walleen hedduu jaaladhu. Sirumaan walleen sun garaa na nyaata beektaa. Na yaadatta wallee jedhu. Urgooftee miidhagdee akka baaboo fulbaana mudhiitti maramtee ati yoo deemtu orma faana foolii yaadannoo kee of keessatti urgeessa. Ija gaabbii baasee ani dhaabbee siin geggeessa jedha sirbi sun. Sirba hedduu bareedudha. Dhiiftee deemte isheen kun immoo? Miidhamati wallee kee keessatti karaa jaalalaa keessummeessaa jirtu. Akkaataa itti nama kana boossisuudhaaf yaalii ati gootu. Ani maaliif walaloo akkasii akkati filattu iyyuu waaqni haa beeku namni boo'ee. Ana laalaniiti. Anaa miti kan filatu normaal. Anuma laalaniitu leencooruma laalanii dhufaaf natti fakkaate walaloon. Warrumti barreessanii. Walaloo kana keessatti baay'ee kan biraan egaa deemtee waa'ee jaalalaati, waa'ee wal dhiisuuti, maarree waan jaalalli qabdu hunduma isaa achi keessatti argina. Giiftii duree immoo kan jettee walliftee haadha manootaaf kan ta'u, giiftii dureewwan keenyaaf kan ta'u, giiftii duree immoo jettee wallisteetta. Tarii daawwattoonni si waan kana yaadachuu fi danda'uu, dhaga'uus barbaadu, arguus barbaadu. Leencoon giiftii duree qabamu ammas walaloodhuma leencoo yaadanii barreessinaan fuudhee wallisaa jiran ni jedhan. Gaaffii saba bal'aati. Giiftii duree kana akkamitti akka yaadatte naa kaaste anuu na ajaa'ibe ulfaadhu asumaani. Sirboonni kiyya akkuma siin jedhee siin baasuu, siin mararuu, na komattaa. Isaan kuni toora wal qabatanii dhufani. Na komattaa irratti kan gita kiyyaa argadheeraa, kan naa taatu argadheeraa, kan bultii kiyyaaf taatu haadha ijoollee kiyyaa argadheeraa waan jedhudha. Fuudhee qaba. Isa irratti yaanneeti kan ammoo kan barreessine. Giiftii dureen immoo ergaa haati manaa kee mana galtee nama faarsituuf nama weelliftuufidha. Irra darbuun hin danda'amu gaaffii kana waan ta'eef leencoon giiftii duree qabaayi. Qabaachuudhaaf tattaafachaa jirra. Tattaafachaa jirra? Hanga ammaa garuu hin qabnu. Hanga ammaa hin qabdu? Jaalallee yoo qabdaa? Ilaa waa lamaa fi tokko gabaasitti cufuuf tokko gabaasiifannu. Dhugumaan jaalallee hin qabu. Dirqamaa miti. Kanaaf yeroo dhiyootti albamii isaa lammaffaa wajjiniin
Gifti diree isaa fudhatee dhufa jennee abdii guddaadhaan eegna leencoo yerootti. Ani immoo kan albamii kee keessaa kan natti mul'achaa ture sin baasuudha, sin mararuudha, na komattaareedha. Albamii kee kana keessatti immoo sirbi na yaadattaa laata jira. Waa'ee ishii Paartii 4 inni sanatti fakkaata iyyuu inuma. waa'ee ishii akka carraa ta'ee na komattaarratti hafe maaliif Nama biraati jechuudha isheen na yaadattaa. na yaadattaan immoo nama biraa isaaniifis ta'uu danda'a. Ishii sin baasuu irratti nagattee deemteef natti fakkaata ishii. Akkas hin ta'in hin hafu waan season 4 wayii fakkaata. Paartii 4 na yaadattaa laata. Garaa nyaateen ni laata. Na yaadattaa laata akkamittiin yaadame. Lalisaan ishee irratti xiyyeeffateetu barreesse reef naa dhufe. Kan ammati jette kun. Isa wajjin waan wal qabatu wayii fakkaata. Sirboota aadaa kaanoo aadaa kam faa touch gootetti yookiin tuttuqxee darbiteetta gaa yeroo aadaan Oromoo aadaa bal'aadha, aadaa guddaadha. Albamii tokkoon yeroo hundumaa bakka hundumaa ga'uu hin dandeessu. Yeroo baay'ee komiin adda addaan kaa artistoota irratti akkuma beennu Dhugaadha. aadaa bakka hundumaa bira ga'uun hin danda'amu. Carraa kanaan albamii jalqabaa irratti aadaa kam faa bira geessetta? Sirriidha. Maaliif aadaa Oromiyaa keessa jiru tuqxee xumuruu miti bira ga'uu hin dandeessu yeroo kamiyyuu hojjennee bira ga'uu hin dandeenyu. Maaliif aadaa bal'aa jira waan ta'eef. Fagoo hin deemin aadaadhuma Shawaa keessaa, Wallagga keessaa, Jimma keessaa aadaa garaagaraa jira waan ta'eef. Aadaa naannoo tokkoyyuu fixuu hin dandeessu. Garuu amma ta'ee amma dandeenye kan Jimmaa Xumneerraa, Geelloo Wallagga Xumneerraa, akkasuma Shawaa Xumneerraa, Kamisee Xumneerraa. Egaa akka dandeenyetti kana kan itti aanu immoo kan dandeenyu immoo ammas albama lammaffaatti Rabbi nu haa qarqaaru achiin nu haa gahu. Egaa inumatti yaadna. Baay'ee albama tokkooni aadaa Oromoon qabu torba gahuun waan guddaadha jedhee yaada. Si galateeffachiisa carraa kanaan ulfaadhu siin jenna. Ulfaadhu aadaa. Walleen baay'ee na ajaa'ibu tokko sila amma kan naa dhufe yaadni gaafii koo jalqabaa sana wajjiniini ati ilma barsiisaati walleen ati achi keessatti tokko galchitee Gilgaala kan jiru. Gilgaala kan beennu mana barumsaati Gilgaala kana hojjedhaati kottaa gaafa nuun jedhani. Gilgaalli kuni ilma barsiisaa ta'uu keerraan waan wal qabatu qabamu maal jechuu barbaaddaniitu? No waliin qabatu lammaffaa immoo sirboota tokkoon ani yaadatti madda malee warreen walaloo hojjetanitti yaada kiyyarra dhaabbatee miti kan barreeffame dhuguma. Dichoo beek mucaadhamu barreesse mucaa cimaadha. Akka carraa ta'ee nan dhaggeeffadhee hin bareeda hedduu. Gilgaala jechuun hojii manaa akka ta'e hin beekna. Sirba oodiyoo sana keessatti hawaagaan isheen bahu hawaaxaan isheen bahu wanti jedhu jira. Maaliif Gilgaala jechuun hojii manaadha. Yeroo hundumaa hojii manaati. Gilgaala mana jibbisiisa. Gilgaala qabnu yennaani gaafa Gilgaala qabne kubbaa taphattaa yookiin waan ta'e goota. Gaafa Gilgaalli jiru garuu namni Gilgaalli yeroo hundumaatti jiru rakkisan itti fakkaata. Dhugaadha. Normaali isa kana irratti yaadannoofis hin ta'a barnoota irratti wal yaadachiisuufis hin ta'a gama artiitiin waa tokko wal yaadachiisuufi naa Gilgaala jechuun isuma kana ga'a. Egaa akkuma duraan jette gama walalootiin lalisaan hirmaateera, Girmaata Shoomaa hirmaateera. Namoonni biraa irratti hirmaatan jiru? Akkuma nama siin jedhee Dichoo beek hirmaatee jira. Gama isaanuma kana fi Zeenuu Boabba. Innis irratti hirmaatee jira. Yeedaloo? Yeedaloos jarreerum kana Yeedaloo Isqiyaas Mazammir Kee'ol walaloo fi Yeedaloo irratti hirmaateera. Kee'ol akka carraa ta'ee Simbaasuu isatu hojjete, Simmararuu isatu hojjete, Giftii duree kana isatu hojjete, Kormeewwan sirba jedhu sirba Shawaa isatu hojjete, walaloo fi Yeedaloo. Isqiyaas Mazammir irratti hirmaateera. Zara Buruuk mucaan jedhamu irratti hirmaateera. Warreen kanatti irratti hirmaate. Qindeessitoonni muuziqaan kee barana keessuma albamii irratti baay'ee muuziqaa babbareedaadha. Muuziqaan aadaa irrattis baay'ee babbareedoo turanii ammayyaan isaas baay'ee bareedaadha. Muuziqeessitoota eenyu faatti irratti sirba? Muuziqeessitoonni adda dureedhaan kan hojii kana hojjete
Abbuu istiidiyoo Anteenaa Tafarraa nama cimaa nama Abbuu Adaamaa nama cimaa nama kamiyyuu ija tokkoon ilaalu nama cimaadha. Sirboota 7 ol isatu hojjete albama kiyya 7 ol jechuun danda'ama. Abbuun industirii muuziqaa Oromoo keessatti gahee guddaa taphachaa akka jiruun argaa jira. Sababiin isaa nama interviyuu godhu hedduun isaa keessumaa muuziqeessitoonni abbuu namni hin jenne hin jiru waan ta'eef. Sirriidha keessattuu amma sirboonni albamni dhufaa jiru jedhamee yaadamu akka jirutti isuma bira jiru. Isaan alammoo Latii Olii Efreem Birqinee Urgaa mucaacimaa inni hedduu cimaa kan Andu'aalem irrattis baay'ee hirmaateera. Sirboota Andu'aalem irratti illee hedduu hirmaateera. Sirboota kiyya irratti sirboota 3 isatu hojjete. Latii Olii 4 kiiloo. Warra Boolee. Latii Olii akkasuma Iyyoob Baalchaa jarreen kanatti irratti hirmaate. Egaa wallisummaan bara ammaa kuni qindoomina namoota hedduuti. Namoonni aartii Oromoo kanaaf immoo of kennanii keessatti waan baay'ee hojjechaa jiran jiru. Hunduma isaaniitiin immoo galatooma ulfaadhaa jennaan carraa kana. Tarii Leencoon wallistoota durii keessaa sila akkuma jenne waa'ee Hacaaluu kaafneerra. Hacaaluun dhaloota keenya kana. Warreen dhaloota durii keessaa namatti baay'ee dinqisiifattuuf jaallattu walleessaa yeroo hundumaa afaan irraa simbuunee hoo jira. Sirba Eebbisaa Addunyaa wallistoota durii keessaa Eebbisaa Addunyaa hedduun jaalladha. Hedduu. Eebbisaa baay'een jaalladha jettee mee sirboota Eebbisaa keessaa immoo sirba bareedduu ishee tokko irra nu buusta akka daawwattoonnis yaadataniif. Tole. Magaallee koo. Magaallee koo eenyu maqaan kee. Magaallee koo eenyu maqaan kee. Arrafee dabjoon si argee kottu maaliif nyaara guurtaa nama malee akkamiin jiraata jaajjitee maagaraan araasta. Magaallee koo eenyu maqaan kee. Magaallee koo eenyu maqaan kee. Injirtu. Amma badaa namni magaallee hin jiru nama gugurraacha kokko malee. Egaa yeroo ammaa kana wallistooti durii waan jajjabaa keessa darbanii wallee isin kan gahanii jiru. Isin immoo harkaa fuutanii wallee kana dhaloota itti aanutti dabarsuudhaaf deemtu. Isin gidduu amma gaappiin wayii tokko waan galaa jiru natti fakkaata. Dhaloota keessanii fi dhaloota itti aanu gidduu. AI tu galaa jira. Artificial Intelligence. Muuziqaawwan baay'ee nama kana booddee Artificial Intelligenceedhaan bahuudhaaf yaadaa jiru. AI ni hojii industirii muuziqaa isin hojjettan kana keessatti dhiibbaa fida jettee yaadda. Akka ogeessa IT'ttis akka ogeessa muuziqaattis dhiibbaan Artificial Intelligencein AIin industirii muuziqaa kanarratti fidu yookiin fiduu yaadaa jiru akkamittiin ibsita? Gabaabumatti Artificial jechuun iyyuu hiiknumti isaayyuu jecha ulfaataa fi jecha hin taane. Artificial. Original waan ta'eef. Artificial. Baay'ee ibsuun nan barbaachisu. Maaliif muuziqaan inni hojjetu bareeduu danda'a, miidhaguu danda'a. Garuu originaalicha isa itti yaadamee sammuu keessaa originaala ofii keetii kireet gootu isa faana waliin gitu. Egaa haga kana beekuus baadhu akka kiyyatti waan hedduu dhiibbaa qabu wayiinatti fakkaata. Dhugaa sa'uuf taanaan dhiibbaa qabadhee yaadaan. Yeroo darbe akka kana wallisaa tokko gaafannaani AI kanatti kaasee AI'n xiqqoo muuziqaa industirii kana keessatti dhiibbaa mataa isaa fiduu danda'a, rakkoo fiduu danda'a. Akkamitti yaadda jennaan mee walii laallakaa dhuftee cidha irratti wallisti laata kan jedhe itti fokkoraa ture. Kanaaf cidha irratti dhufee wallisuu hin danda'u, steejii irratti dhufee wallisuu hin danda'u. Kanaaf originaalli isaa jirraa jechaa jira Leencooni. Originaalli irraa dhagaa jenna carraa kana. Egaa gama steejiitiin gaafa ilaallu waa'ee steejii gaafa kaafnu immoo bara kana konsertii Irreechaa guddicha magaalaa Finfinneetti galma miilineemii keessatti yoo xiqqaate namoonni 20-30 kan irratti hirmaatan irratti dhaabbanni numaan qopheesse ati irratti hirmaataa tokko turte. Dhugaa dubbachuudhaaf waltajjii guddaa akkasii kanaan dura hirmaachuu kee quban qabu. Garuu waltajjii sana irratti namni si argee hedduun isaa baay'ee gammadee baay'ee lafa sossoosaa turte gaafa sana. Waltajjii sana akkamittiin argitee uummata kee wajjin akkasitti wal arguun maaltu sitti dhagahame? Dhugaa
akkuma ati jetteeyyuu waltajjiin guddaan kun anaaf yeroo jalqabaati. Waltajjii baay'ee bareedaa, baay'ee guddaa, baay'ee miidhagaa ture. Maaliifi uummata ati jaalattu, uummata ati kabajju, uummata illee sillee jaalatu Oromiyaa guutuu bakka tokkotti argachuu wanti ga'u hin jiru. Inni anaaf sagantaa baay'ee bareedaa, baay'ee miidhagaa ture. Asumaan numaaniin galatooma jechuun hin barbaada. Koonsartii bareedaa ture, dhugaa haasa'uuf taanaan baay'ee miidhagaa ture. Gammada anillee hedduutti gammadeera. Maaliifi akkumaan siin jedhe uummata kee Oromiyaa guutuu bakka tokkotti argachuun siif gammachuu guddaa waan ta'eef. Yeroo si lallaalanii nama qaqqaana wayii tokko fakkaata gaafa asirratti. Isteejii irratti yeroo baatu waan jijjiiramtu wayii tokko qabda. Baay'ee isteejii irratti onnataa wayii tokko turte. Normaal isteejii bahee jennaani namni maayikii harkatti qabachuu qabda jechuudha. Maayikii qabadhee jennaan namni jiraa hin jiru uumaan itti fakkaatu. Akka takkasiin qaqqaanoofne maayikii harkatti kaa'uu qabna turre dogoggorri keenya amma nuuf ife. Egaa yeroo baay'ee artistoonni isteejii cimaa akkasii irratti dandeettiin artistoota iddootti madaalamudha. Dandeettii kee agarsiiftee jirta. Wallee jajjabaa walliftee jirta. Namoonni baay'een jaallataniiru. Albamii immoo baafteetta. Albamitti aanee yeroo baay'ee karoora ciccimaa qabu artistoonni. Tuurii faa jedhu miti warri faranjii tuurii. Albam tuur biyya keessatti biyya alaatti. Leencoon waan akkasii yaadu? Dhugaadha hin teenye. Buraati Art Promotion yookiin immoo Buruu Girmaa nama jedhamu waliin koonsartii adda addaa qopheessuudhaaf tattaafachaadhuma jirra. Hibboo koonsartii jennee biyyoota garaagaraa amma fakkeenyaaf Amboo, Jimmaa, Baalee, Dirredawaa, Harar biyyoota kanarratti xiyyeeffannee jirra. Rabbi achiin nu haa ga'u. Biyya alaafaa kanatti. Kanaan dura carraa biyya alaatti wallisuus argatteetta miti? Eessaffaatti walliste? Duubaayii fi Baareen biyya jedhamtu deemeen ture. Akka gaarii ture. Miidhagaa ture. Kanaaf gara biyya alaas Dubaay, Qatar, Bahareen, isa booda UK, Germany, Sweden bakka Oromoon jiru hundumatti dhufee sin bashannansiisuudhaaf dhufee hibboo siniin jechuudhaaf qophaa'eera Leencoon milkaa'e. Galatoon. Egaa carraa kanaanii dhumarratti namoota galateeffattu, qaama galateeffattu akkasumas hojii kee kanarratti namoota si gargaaranii fi beekamtii laattu yoo qabaatte carraa kana sii kenna. Jalqaba irratti Rabbi guddaa asiin nagahee galateeffachuun barbaada. Itti aansee akkuma beekamu maatiidha. Isaaniin alammoo hojiin kun milkaa'ee uummata bira akka gahu kan godhe maaliifi akkuma jalqaba sii kaasaa ture albama miti singilii tokko uummata biraan hojjettee gahuuf namoota hedduutu irratti hirmaata. Maqaa isaaniillee waamee fixuu waan dadhabee walumaa galatti cuunfaadhumaan namootaan hojiin kun akka milkaa'uu akka uummata bira gahu kanaan duras eebbi albama kiyyaa haala bareedaan haala miidhagaadhaan kan uummata bira gahe warreen akka albamni kun bareedee miidhagee uummata bira gahu warreen na duuba na jajjabeessaa turan hedduu jira. Walumatti qabeen teenkii ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Namoota albama kana irratti qooda fudhatan maqaa waamee fixuu warreen hin dandeenye hedduu jira waan ta'eef walumaa isaaniitiin teenkii ulfaadhaa galatoomachuun hin barbaada. Hundumti keessan galatooma ulfaadhaa isiniin jedhee jira Leencoon. Warra sila maqaa dhadhaa turtes hedduun waan jiraniif kaan maqaa dhaamaniiru. Hundumti keessan walitti qabnee galatooma jenna. Nutis gaa Leencoon yeroo keerraa haasaa gootee ati amma ogeessa gaaraajiitis wallisaadhaa hojiin sitti baay'atee jira. Kanuma keessa yeroo kee aarsaa nuuf gootee gammadaa shoo irratti dhuftee waan waliin gaaffiif deebii taasifteef ulfaadhu galatoomii. Yerootti aanu albama kee kan biraatiin deebinee immoo shoo keenya irratti kan wal arginu ta'a. Abdii qabnaa atillee ulfaadhu galatoomii. Cheers jenna amma. yeroo fi humna qusaddaa zaman gabaa bakka bitta ammayyaa Itoophiyaa. Ililli Grand Real Estate manneen hunduu ragaa abbaa qabiyyummaa addatti waan qabaniif ammuma bitadhaa abbaa manaa ta'a. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedha. Ililli Grand Real Estate.
Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa shoo guyyaa har'aa turtiin hedduu bareedaa akkasumas bashannansiisaa gaafiif deebii hedduun keessan eegaa turtan wallisaa jaallatamaa Leencoo Guddinaa waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture. Turtii keenya irratti immoo yaada qabdan hundumaa karaa toora bilbila keenya as jala isiniif kennuu fi akkasumas YouTube'dhaan gama Facebook'iitii fi gama miidiyaalee hawaasaa hundumaatiin nuun ga'uun dagatinaa isiniin jenna. Egaan guyyaa har'aa immoo sagantaa keenya sponsor gochuudhaan kan waliin turan Ililli Grand Real Estate, Itiyoo Telekoom lamaan isaanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaanna. Egaan sagantaan keenya kun immoo akkasitti bareedee tottolee isin biraan akka geenyuuf ammoo ogeessonni istuudiyoo keenya Risaa Miidiyaa kan guyyaa har'aan waliin turan daayirektarrii qophii keenya guyyaa har'aa Lalisaa Idris Adam akkasumas kaameeraadhaan Abdii Jireenyaa fi Antikoo Isaayyaas turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jenna. Torban nama torbaniin waa taasisu hanga torbanitti